Yoo yaa nageenyi badhaadha yaa uummata qaalee kam jirtu nagaa keessanii akkam oolman daadoo baaroo fayyaa ijoolleen urgooftu akkam arra waa tokkotu na fidee gara taaktaakii kana innis maalidha gidduu kana keessa marii teedii hawaasaa fi Yoonaas Maanyaa ayyaana Firaa'ol mari'atan tokko argeetanii dhaggeeffachaa ture. Innis maalidha Firaa'ol yeroo baay'ee jara kana jala dhokattee deeggarsa kan gochaati turte afaan Amaariffaatiin jara kanaaf kanatti gargaarte yeroo baay'ee warra Firaa'ol keenya nyinyi keenya nyanya jedhanii sitti bo'aa turan afaan Amaariffaatiin wajjin haasoftee gargaaraa turte jechuudha. Amma immoo yeroo wanni biraa dhufu as nutti haphattee Oromoo waan ta'eef maala waan ta'eef jettee arraba sana hunda koomantii jalatti yeroo si mari'attan nu arrabsiiste jechuudha. Of ta'e yeroo hundayyuu of ta'e jechuudha. Sii galee yeroo wanni biraa sitti dhuftee as namatti haphattee nama arrabsiisin yookaan saba guddaa kana arrabsiisin sii galee sirriidha. Arrabni si Oromummaa keetiin yookaan sitti dhufe tokko Oromoo tuqaa yeroo funyaan tuqanii jimboo waan ta'eef. Sheer godhaati immoo teedii hawaasaa kana biraanis nagaa yeroo baay'ee mariin inni mariisisu kan sabaaf saba walitti naqu mucayyoo makiinaa miliyoona doolaara miliyoona tokko Firaa'ol Shaac barabbare jedhu kana teedii hawaasaa hoo barbaadde bitiif hoo dandeesse bitiif hin tashlaxallaxin asitti jechuudha. Sheer godhaati biraan nagaa arraba guyyaa sana koomantii jalatti namni riikardi gootan jiraate kan arrabfamne warra jalatti koomantii godhe osoo hin taane teedii hawaasaatu nu arrabse jechuudha. Sii galee Oromoon galaana sodaatamuu qabna akka yeroo geemii taphatan Oromoomtu hin danda'u jedhe miilana teedii Yoonii Maanyaan. Sini galee ammas yeroo sabni tokko nu jalaatu qabu Oromoon hin danda'amu. TikTok irraa afaan bantu takka tana sakandii takkatti as harkaa balleessu Oromoon jechuudha. Kanaaf warri waan feetan gootanii yeroo biraan as dhuftanii maalummaa kootiin eenyummaa kootiin jettanis of sirreessaa. Sii galee Firaa'ol warri amma sitti duulee waan meeqa si godhee achi barbaariidhaa inni birrii hin qabu jedhee gadi si xiqqeessuuf yaade kun warrumaati sababa isaaniitiin birrii hartee naqaafii turte sanii jechuudha. Achumatti afaan Amaariffaatiin haasoftanii of eeggadhaa. Oromoo namni tokko maqaa dha'uu hin danda'u. Oromoon galaana dinnaan immoo sinirra yaana of eegaa sirbaa akkasi. Kana garuu sheer godhaati teedii hawaasaa biraan nagaa mucoo saniif naateeti moo Firaa'ol gadi xiqqeessuu yaaddeeti moo mucoo maarree fudhatame mileenni tokko maaliina godhe birriin qabu inni sobeeti Firaa'ol akkana ta'e jettu saniif oo barbaadde bitiif makiinicha bitiif sababa Firaa'oliin Oromoon arrafamuu hin qabu sheer godhaati biraan nagaa.